hedduu jira ala jarri miliquu jedhanii poolisiin haasee hallayyaa bu'u jira galatoomi poolisiitu biisen makiinaa kana iyyuu kan dammaqsee adagaa kana irraan eega poolisii ta'e beektaa aboo akkamitti battee dubbataa hartaati akkamitti makiinaan kun akkamitti gargaaru sababa ta'e poolisiin qaba kanaaf waan akkasii jira jaraa miliqna jedhu jarri kana fuudhanii baasan immoo hedduun jaraa warra waan nama kakaasu fayyadamu warri ijoollee balleessu kun yeroo oofanu akka maraatuuti yoo poolisiin itti dhufe hin miliqnaadha poolisiin immoo nama nan miliqa jedhe asitti waan akkasii hin jiru rukutee bu'aas buusee maalis ta'e ittiin gaafatamu jechuudha warri karaa dheeguu poolisiin adda waan fedhan gochuu danda'a waan ta'eef ijoolleen mana kontiraataa jirtan akka of eeddanu amaanaa achumatti dalagadhaati galaa kanuman isinidhaama galatoomi muu beeku rabbiin si haa gargaaru qabamee zalaalamii dhamuurra nama baasaadhaan hidhamuurra seera biyya kanaatiin yoo duunes duunee yoo jiraannes jiraannaa jedhee kutee fiigee dhalli maashii dhumaatiin jalaa dhugaadha Abdurrazzaq anilletti dabala warra biyya tana dhufanii kabajan suni wallahi marra dogoggora ijoolleen dhiyoo tanaan akka isaa mana yaalaa deemeen ture marra ijoolleen Itoophiyaa sun akka isiin achitti fafakkaattu wallahi nama ta'u of jibbita yoo mana yaalaa san deemtee agartee ijoollee tana harki caalaan osoo akka kiyyaatti namni biyya Arabaa biyya Suudii jaltanaa dhufu maaliif jennaan hatta warroonni gartee ambaasii yookaan maktaba warrummaan fidu kun akka isaan ilmaan namaa mana hakimaa keessatti dafanii godhan odoo rabbisi viidiyoo takka waraabuu dandeessu mana hakima biyya tanaa hin beektani kaameera jira saniyyuu ni eegan sinii galee wallahi anachi dhaqee guyyaa tokko nama kuma takka ni geessi zafamtee guutuun si akka ijoolleen teenya fakkaattu odoo agartanii nama jibbisiisa yookaan isa du'u yookaan osoo karaa deeman du'an kana osoo hin ta'in jechuu si galee viidiyoo waraabuu sitti dhiisanii nama eegu jira mana hakimaa san keessaa marra ijoolleen teenya rakkina guddaa keessa jirti biyya Suudi Arabiyaa sinin jantana keessatti anu duu akka kiyyaatti ijoollee biyya Arabaa tanaa dhuftu biyya Suudii jantana wallahi dhugaa rabbii sanirraa taaftee ala dalagaan ala gonkuuma jirtu warri xalabarraa baddan warra xalabaan alaatu dalagaan gonkuuma jirtu warri barraa jiru hojii dhabee waggaa caala eega Suudii keessaa hojiin takka dhabamte ijoolleen mana keessatti waan nyaatu dhabdee kadala gurraa liqii fudhattee namni of dabbaraara gariin harka kannattee biyya galaatti jadi sampai murid Arabaa dhuftan of eeggannoo cimaa godha mana bakka dheetan dalagadhaa adaba godhadha wanni isin barsiisaa kan jiru 700 isinii kaffalan wallaan kanuma jedha waan dabala kabajamtoota jaallatamtoota keenya dhaggeeffadhaa wani naan hin jettee fannoo dura isaatti jedhan irratti wanta isinii dabaluun immoo waan addaati akkuma ijoolleedhaan as keessa deemee namoota rakkataa bakkee ta'anii kadhatanu yoo argitan amma fakkeenyaaf guyyaa borii haadha keenya tokko ijoollee lama biyya alaa baasaaf jira tokko Dubaay tokko Saudi mana kontiraataa jechuudha ijoollee koo bakkee kaa'ee kadhachuu naa kadhattee naa fiduu dha ni haarti ofii isaaniitti kadhatanii bullee waan arge ijoollee hageessanii mana itti nyaachisu ilmoon qabdanu jennaan nan qabaa birriin dhabe waan paaspoortii itti baasee biyya alaa ergu jedhaniinna ijoollee lama akka isaan biyya alaatti argatanuu fi kana booddee akka isaan gadi ba'anii kadhanne ijoollee akka manatti ijaartullee waan aanaa galtee ijoollee lama qabu biyya alaatti argaa jira jaalladhee miti jedha sinii galee waan tokko sitti mormaadha dhaggeeffadhaa. Yeroon barbaade argadhu footoo ijoollee isin agarsiisu kan ture. Silas haadha jedhamee wanti jedhamu jira. Mi haadha jedhaa barreessa. Agarree jira argeera warra takka jetteen guutuu argaara. Haadha jedhamee wanti jedhamu jiru haadha jedhame galataa haadha kafallee fiduu dhufa. Ijoolleen mana xalabaa tii badanu ani itti murteessu bareechaa dhaggeeffata. Ijoolleen mana xalabaatii baddu ijoollee akkamiiti ila amma hin beekuan garuu fakkeenyaan isinitti hima maaliif ijoollee duuba kanatti baay'ee dhiyaadha. Warra haadha akka gadi baatee kadhachuudhaa kaate yookiin immoo haati bakkee baatee kadhattuu taate yookiin immoo warra sangaan gurguramee ergamee bakka macarrashaa dhageessanii warra maatiin dadhabaa biyya alaatti argatanii ijoollee mana xalabaatti maaliif baddi beektu? Parsantii 50 dhibba keessaa dubartiin 50 kan isii mana xalabaatti badduufi damoosni isiin jette argattuufi
isin birrii ittiin ergattu baankii isin ittiin birrii ergattuu fi rakkinni maatii wal madaaluu didee jennaan iyyi dhageessanii wal madaaluu didnaan qalbii qabdi. Tokkoffaa birrii ergataa jiru baankii irraanii qixxeessitee qaqqabaa. Lammaffaa maatii koo rakkina keessaa ba'an jiran. Maal jettee utuun gadi bee hojjedhe akkuma namni ergatu tan ergadhaa birrii guddaadhaan birrii koo zirzirii guddaa naa baasaa. Lammaffaa birrii guddaan hojjetadhaa dachaan hojjetadhaa jettee wareegama kafaltee baati. Minaaf wareegama du'aa wareegama lubbuu yoo madaamiin argite akka hidhaa guutuu ibsitu yoo makiinaan gara gara akka duutu tubeettu kanaa mannaa jettee baati nama 100 keessaa 5. 25 immoo yoon biyya galee manni kun naataan jiru madaamiin na rukutaatti nyaatan qabu rakkadheera taa'utti dhukkubannatti dhufaa jira. Yoon biyya galee immoo maatiin kun naa baaru sangaa tokkitti qaban gurguranii ergani baaftuun koo baaduu dhattee baati rakkattee dhaggeeffadhaadha. Parsantiin namni 25 dhibba keessa rakkattee baati manni sun rakkisennaan jijjiirrattu akkaataa dhabdee yoon galee maatii kiyya naa baaru jettee nagalchaa jechuu dhiiftee baddi. Parsantiin 25 kan duuriyyummaa dhaabaddu naa mana utuma madaamiin jaallattu utuma hojii gaarii hojjettu shiishaa kana baruudha. Dubartii an akkuma sii falmu sittas nan falma kan dhaggeeffadhu warra akkanatti jirta duuriyyee si beekaati na beekta wal beenna yeroo naa dawwalta shiishaa sin biraa torroo jedhu wal beenna kanaaf asii shi parsantii 25 immoo dhibba keessaa 25 wallaahi duuriyyummaa baddi. Dhiira barbaacha waan biyyaa baatee wallaalte wannumti baqaa nyaataa jirtu silaa namni keenya tusammuu qabaate parsantii 75 caalamu 25 caala. Maal godhu shamarran biyya arabaa shaara jedhu nama 25 jedhani ilaala rabbeedhaati nama 100 keessaa nama 25 jedhani mee harki 75 akkamitti badu sinitti mee keemiti harka 25 jedhani shamarran 75 maqaa balleessaa wallaahi wabillahi rabbii goottan kakadhe raamadaana keessa wanni akka shamarran biyya arabaa dhiira biyya arabaa gatii guddaa biyya isaatiifis ummata isaatiifis maatii isaatiif kafalaa yoo jiraate rabbi naa gaafatu. Dhageessanii wanni akka ijoollee biyya arabaa masjiida farchii rakkataa gargaaruudhaan maaliin wareegama kafale biyya lafaa kanarra jira. Jaallattee jibbitee liqimsi wala dhiiraa wala dubartii gaala jala fiigaa olee kuttaa'ee harree kan fakkaatu viidiyoo bara godhanii kan nama booccisu Saudi Arabiyaa keessaa reetti arabaa keessa fiigaa olee reetti jedhee fooliin sadii jijjiirame kan akkamuu beeksaa takkaa nam beekamaa namattan gadi baatu jedhee dhiyyaadhin jechuudha. Mubeen jedhan sun mubeen nama miskiina macarashaa akka ta'e beektu kan mubeen miidhira cite wallaahi wabillahi yeroo mucaa sanaa arge gaarummaa isaa arge gaafa dhukkufadhu maal jedhe beektu mee eessattan beekaan gaafa jalqaba mana godhuuf maalan jedheeni anaa akka sajandaa qabattee aaraa jiru dhufee ol galee rakkoon narra ga'ee jira minaamin jennaan rakkoo irra hin jira rakkoo habiraatti hin ta'a bu'i jedhee hin buusi yaa rabbi naa dhiisi ilaala akkasittan si badhee hin barree garuun na beektu an soba ajandu bakka narra cinqii keessatti hin jiru dhufee ol galee rakkoo narra ga'ee jedhee kan inni makkee jalqabaa anatti bu'i jedhee hin buusi boo'een dhiifama gaafadhe booddee garu yeroo mubee ta'uu baru dhiifaman jedheen sidii galee nan jarjarraa tokko garuu immoo namni mukatti amala koo beeku jennaan na hubadhe gaafa dhukkufadhe maal jedhe beektu mubee jedhe ana miilanna irraa cite jedhe wallaahi wabillahi misin jiraan naa dawwale ilaala ana miila koo cite jedhe yoon karaa irra taa'ee kadhadhe sababan qaba jedhe maqaa abdii geetachuu maqaa eessuma kootiin birrii walitti qabamee akkaawuntii irra jira birriin butuun jedhe rabbii jedhe ati immoo dhukkubni kee dhukubatiruuti jedhe abdiitti seessuma kootiin nan hima birrii koo sana fudhuuti naan jedhe deemi turkiitti yaalami jedhe yoo argatte naa kafaltaa yoo dhabde immoo dhiisii jedhe ati turuu kee namni siin beeku rabbiin malee jedhe keessoo keetti jedhe yeroo silaalan fayyaa fakkaatu jedhe ani immoo miila narraa citee jira turte dullaa baaddadhee kooxaa badhee karaa yoon ta'e maal goota namni jennaan jedhu jiru miila koo narraa cite ilaalaa nama rabbi miidhe ilaalaa amma namni kun nama miilli irraa citu malee namni gaariin biyya lafaa kanarra kanaa jira
silaa maal jedha beektu namni keenya yeroo amma angastii keerra dhufee jennaan na buustee nama himata dhaggeeffadha. Namni keenya yeroo hedduu gastii keerra dhufee jennaan miilli narraa citee na buuste jedhee himata malee namni keenya ati naa fayyin jedhu nama onnee qulqulluu mubaarii kanaaf barsiisaa galata inni immoo naa oolee jiru isa sin ijaan argitan malee yeroo dhiyoottan gadi bee dubbadhaa mubee wajjin yeroo dhiyootti na eegaa waan mubeen naa oole ni gale mubee jechuun nama baay'ee gaariidha nama akkanaa jira jechuu barbaadeedhani biyya arabaa keessa dhiironis shamarranis rakkatanii biyyaa ba'anii jireenya jara jijjiirra jira. Wallahi mubarakati Obsan qabne ato asofte wani hawaasa biyya arabaa kana yergoodha amma wanni itti daballuun jiru nuka kana olillee argaa olla amma mucayyoon takka baaree inni moo koyete homaan jirti guyyaa rabbii mara akkana sibiilaan natti qabanii lubbuu tiyyatti taphatanii jetti akkana nabbootti orgamaayii kanaati. Wallahi waan ijoollee teennaa yoo kaafne akkumati jette karakkatanii badanii bifolee ko waanan kaasee bituu tureen dhiifama naa badi bifolee waanan kaasee bituu tureen turan ni jalaan deemnee dhaggeeffadha. Ijoollee biyya arabaa keessa jiran wannan dhumarra sinitti mumaa inni beektu waa'ee ammaa irratti falli maalii falas nan ka'an rabbii gaditti fala tokkos nan ka'a. Akkuma haadha sana ijoollee keessiifan ergedee waadaa gale ijoolleen biyya arabaa waadaa wannan sinii galu isii dhabnee rabiti kan biraan boo dhabuun barbaadu ijoolleen haadha hiyyeessaa biraa baatan ijoolleen sangaa tokkittii haati kee qabdu gurgurtee si baaftee jennaan mana dhalabaatii baddee bakkee keessatti duryoomtee afuurra gara biyyaatti galuu filadha yeroo rakkatan naafidaa yeroo rakkatan ijoollee mana dhalabaa keessatti rakkattee biyya galuu barbaaddu naafidaa imbaasiitti nan dawwalaaf akkasiin biyya galtu irratti hojjenna dura buune jechuudha achii badaa duurra jiraachuu dhabuudha yeroo ammaa dhalabaa dhaabatu arabni ijoollee biraa baddee dhumtee jennaan kaameeraa fa'aa uffata keessanitti keessa jedhee yaada. Kanaaf utuun badin kottaatti baddaa mubaarik hojiinatti jabaatee rakkoo hamaa keessa hin jira balduu monan sodaadhe maallaa wayya jedhaati akkasiin gara biyyaatti isin gadhiistu goonee biizaa sinii barbaannee yookiin Dubaay yookiin biyya biraa deemtu kana waadhaa sinii kana namni mana dhalabaatii kana booddee baddan naan mari'attan malee hin badina kottaati himadhaati zinaadha yoo rabbi jedhe ammas xumurarra asaasiitti baay'isee koppiliink sheer godhaa waa'ee baay'isee irraa dubbanna xumurarra wanta isinitti moo jiraate hordoftoonni koo guyyaa hadhaatii kaase artistitu fa'aa yoo jechi kun isinii ta'ee viidiyoo tokko kana hojjettan ijoollee shamarranii hojjettan guutuun keessan akka viidiyoo kana waraabbattanuu fi akka viidiyoo naa hojjettanii gargaartan isinitti madha. Shamarran biyya arabaa keessa jirtan guutuun keessan rakkoon keessan inni guddaan duutanii badaartu rakkataa jirtu mana dhalabaatti maallaqa keessan saamamaa jirtu kana hunda hambisuudhaaf namni sagalee isinii ta'u muraasa waan ta'eef karoora tokko isinii fidee dhufeen jira siluma dhimma baay'isee fixeen kaafan malee utuma raamadaanni kun hin dhumne ijoolleen Arsii akka Arsiitti ijoolleen Jimmaa akka Jimmaatti ijoolleen Shawaa akka Shawaatti ijoolleen kutaa 11 nama 100 guruppii akka hidhattan isin ajajeera gara kootiin bor kottuu sagalee naa ta'e jechuudha maaliif beektu namoota hedduu sagalee dhabanii mana madaamii keessatti hin qabanii sagalee dhabanii du'anii jedhan rakkoo dubartii kana furuudhaaf tokkoffaa akkasiin birriin nyaatamne lammaffaa akkasiin quba wal qabaattu fakkeenyaaf namni fooloo ammaas jalaa nama 600 jechuun qalbii seenaa mee nama 600 salfiitti galchaame nama 1,200 turre miti mee nama 1,200 salfiitti galchaa eessaa beessa qa'a baay'inni isaa namni 600 qalbii miti kanaaf shamarran guyyaa boriitii kaasee akka Shawaatti nama tokko sinii galcha akka Arsiitti nama tokko sinii galcha akka kutaatti jechuudha maaliifan gandummaa miti immoo xiqqoo siyaasa yeroo ammaa jiruutiyyuu biyya keenya keessa ati Arsiidha ati Jimmaadha ati Shawaadha ati maalii qabaa qoccolloo jira wal qoccolloo jira xiqqoo borillee waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eefi borillee waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eefi waan nutti dhufuun beeknu waan ta'eefi
kana booddee shamarran guruppii keessa hin jirtu mana kootti jiraattee duute sagaleen ta'u maaliif yoo jettu doorsisaa miti tokkummaan fakkeenyaaf guruppii mucaa tokko dhukkufatti ajjalaa yookiin immoo mana madaamii keessa cinqamtee madaamiin ajjeesuudhaaf kilaasitti dhuftee jirti. Qobaasii dhuftee ajjalaa nagachi yoo sin jette yookiin galchuun mala yookiin galchuun dhiisuu mala du'uusii mana kana keessatti yoo immoo guruppii nama 100 tokkoon akka gandaatti wal ijaartanii otoo irratti ergitan irratti naasoftan gaafuma rakkoon hamaan dhufte qofa waadaan si walii galtan jechuudha. Anabsi walitti sin qabaa asirratti gasira gaafuma rakkoon dhufte ijoollee naga qabaa rakkoo kanaan qabaa jennaan achumatti walii naasoftanii waan furuu dandeessan yoo ta'e furtuufi yommuu waan miidhaa ta'e yoo anallee asirraa dhabdan dhaggeeffataana yoo anallee asirraa dhabdan nama 100 jirtu waan ta'eef fiidanii jettanii mana artistufaatti warra guruppii kana keessaa jabaadhaa eenyuun laabiirra jiru nu laalaa jettu asli yoo ta'e asli makii yoo ta'e makii ofii keessanii sagalee walii ta'uu jechuudha. Nama mana baratee fakkeenyaaf artistufaaf mana baratee jira fiidanii jettanii artistufaaf mana baratee jira linkii sheersiinii godhee jira fiigaati firii abaluu jennee maqaa nama tokko barreessina jettanii walii galtanii dhuftu. Namni tokko kophaa deemuu maqaa fakkeenyaaf Samiira namni jedhamtu guruppii sana keessaa dhuftee rakkattee isinitti hima rakkoon si miidiyaarra bahuu barbaachisa yoo ta'e dhuftanii firii Samiiraa namni kun yoo jedhe iyyuu nama dhibba dhiisa. Namni kun firii Samiiraa yoo jedhe namni komentii irraa dabalamee Samiiraa gachi warri gachi irraallee Samiiraa gacheedha warra guruppii keessaa ta'uu namni isin beekaa jechuudha. Warri ijaaramuu barbaadan ijaaramaa sagalee isinii ta'a. Warra hin ijaaramne waadaadha awwaanan jedhee diigee hin beeku. Warra hin ijaaramne feetu 50 ta'e feetu 20 ta'e. Grup kita pemanata